Ministeerri Raashiyaadha haleellaa diroonii dhiyeenya kana mana jireenyaa pirezidaantii Vladimir Putin irratti raawwatameen booda misaayila ammayyaa Oreshelik Hypersonic bu'uuraalee misoomaa murteessoo Yuukireen irratti raawwataniin haaloo bahuudhaaf qophii xumuruu isaa beeksise. Ministeerri muummee Itoophiyaadha Dr. Abiy Ahmed guyyaa har'aa buufata xiyyaara idil addunyaa sadarkaa Afrikaatti guddaa ta'e ijaarsisuuf buufata xiyyaara Bishooftuu ijaarsa isaa jalqabsiisuun mul'ate. Mootummaan naannoo Hararii duula tarsiimoo saamicha lafaa jalqabeen galmaan gahuuf dhaadachuu isaanii himame. Akka jiraataan magaalaa Harar lammii miidiyaatti himetti bulchiinsi naannoo Hararii saamicha eenyummaa lafaa abbummaa Oromoo qabdu balleessuuf jalqabeen guyyaa har'aa humnoota addaa poolisii Hararii kanneen lafa qonnaan bulaa Oromoo humnaan buqqaasaa ture eebbisuun himame. Biyyi Paakistaan Suudaaniif meeshaalee waraanaa doolaara biiliyoona takka qabxii 5tti tilmaamamu dhiyeessaa jiraachuun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen amma dhageessan hangafoota oduu teenya guyyaa har'aatii amma bal'ina oduu isinitti himna. Ministeerri ittisaa Raashiyaa jimmata kaleessaa ibsa baaseen haleellaan tun dhaabbilee oomisha diroonii Yuukireen bu'uuraalee anniisaa fi dhaabbilee waraanaa birooti irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsuudhaan tarkaanfiin tun kan Raashiyaan haleellaa shororkeessummaa Kiyev mana jireenyaa pirezidaantii Putin irratti raawwatteef deebii kennuu ta'uu isaa ifatti dhaadannoo dhageessise. Baatii dabarte keessa gaafa muddee 28 fi 29 Yuukireen diroonii fageenya dheeraa qabdu tan kiiloomeetira 91 ol fagaattu gara mana jireenyaa pirezidaantii Putin naannoo Novgoroditti ergiteen hundinuu dhukaasa farra xiyyaaraa Raashiyaatiin kuffisanii jiraachuu ministeerri ittisaa Raashiyaa Andiree Biloosov himeeti jira. Haleellaa Yuukireen kamisa galgala raawwatte tanaan booda naannoo daangaa Poolaanditti naannoo Liiv keessatti dho'insi cimaan mudatee jiraachuunis gabaafameeti jira. Suuraaleen hin mirkanoofne miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfamaniin misaayilonni hedduun saffisa guddaadhaan gabbu'anii jiraachuun ibsame. Akka chaanaliin telegiraamii biyya Raashiyaa jedhutti misaayilli Oreshenik kun bakka kuufama gaazii lafa jalaa guddaa magaalaa Istirii keessatti argamtu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibse. Misaayilli pilaastikaa olaanaan dhukkaafamuun kun mataa waraanaa Niikuleeraa kan qabu yoo ta'u kanaan durallee misaayila dhukkaasuuf deemtu kanaan Raashiyaan yeroo lammadaatiif xayyaaltu ta'ullee ibsite. Misaayilli kun yeroo jalqabaatiif adoolessa bara 2024 magaalaa Daayinaapoor keessatti kan jalqabame yoggaa ta'u pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin misaayilli kanaan misaayilli addunyaa tokkollee wal hin fakkaannee fi humna meetiioraayitii wajjin kan wal gitu jechuudhaan ibseeti. Misaayilli kun saffisa sagalee dachaa 10 kan deemu hoggaa ta'u yeroo tokkotti bakka hedduu rukutuu akka danda'us ibsameeti jira. Ministeerri ittisaa Raashiyaa ibsa baase keessatti gocha shororkeessummaa Yuukireen raawwattu kamuu deebii malee hin haftu jechuudhaan dhaadannoo jaboo dhageessise. Guyyaa har'aa jilli ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin turfamu buufata xiyyaara idil addunyaa sadarkaa Afrikaatti guddaa ta'e ijaarsa buufata xiyyaara Bishooftuudha ifatti jalqabsiisuun mul'ate. Jalqabbiin piroojeektii tanarratti muummicha ministeeraatiin alatti jilli olaanoon itti aanaa muummicha ministeeraa obbo Tamasgeen Xurunaa, Afuyaa'ii mana marii bakka abbootii uummataa obbo Taaggasaa Caafoo, Afuyaa'ii mana marii federeeshinii Tasfaayee Tashaagar, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akkasumas hojii gaggeessaa olaanaa daandii xiyyaara Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasaw dabalatee qondaaltonni biroo hedduun argamaniiti jiran. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ergaa gara fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniin buufanni xiyyaara idil addunyaa Booleedha waggaatti imaltoota gara miiliyoona 25tti siqan qabaachuu kan danda'u maleetti terminaalli guddaan haaromni hojjetamaa jiraachuu ibsuudhaan tarsiimoon buufata xiyyaaraa dachaan jaaruu kun kaayyoo gara fuulduraa Itoophiyaan Afrikaa keessatti karra geejjibaa qilleensaa duree taasisuu waliin kan wal simu ta'uu ibsaniiti jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed buufata xiyyaara idil addunyaa Bishooftuu piroojeektii bu'uuraalee misoomaa geejjiba qilleensaa seenaa Afrikaa keessatti isa guddaa ta'e haaromsa diinagdee biyyaalessa Itoophiyaa ajandaa babal'ina indaastirii fi tarsiimoo aaviyeeshinii yeroo dheeraa waliin kan wal simu ta'us ibsaniiti jiru. Piroojeektiin kun dorgomtummaa idil addunyaa daandii qilleensa Itoophiyaa kan cimsuu fi bu'uura AFCFTA keessatti walitti hidhaminsa Afrikaa akka dabalu akkasumas koriidera daldalaa fi turizimii kan babal'isu Itoophiyaan wardiilee jidduutti adda duree ta'uun kan hundeessu ta'uu sobachiisaniiti jiru. Buufanni daandii xiyyaaraa idil addunyaa sadarkaa Afrikaatti dorgomaa hin qabne kun Finfinneerraa gara kibba bahaatti kiiloomeetira
kiiloomeetira 40 fagaatee kan argamuu fi ol ka'iinsa meetira 1910 irratti kan argamtu Booshek hojii xiyyaaraa haala mijataa akka qabdus Dr. Abiy ibseeti jira. Buufanni xiyyaaraa guddaan kun imaltoota Itoophiyaa keessaa dhufanii fi bahaniif haala mijaa akka qabu ibsuudhaan Finfinnee irraa gara kibba baatti kiiloomeetira 40 fagaatee argamtu Abuu Seeraatti marsaa lamatti kan ijaaramu yoo ta'u marsaan jalqabaa yeroo xumuramutti waggaatti imaltoota miiliyoona 60 qabachuu akka danda'us ibsameeti. Marsaan lammaffaan xumurame guutumaan guututti hojii kan eegaloote dandeettiin isaa gara miiliyoona 110tti kan ol guddatu ta'uunis ibsameeti jira. Kunis dandeettii imaltoota buufataalee xiyyaara idil addunyaa Afrikaa baay'ee hojjetaman kanneen yeroo ammaa waggaatti imaltoota miiliyoona 18 hanga 29 qabaatan caalaa baay'ee olaanaa ta'uusin ibsameeti jira. Buufanni xiyyaara idil addunyaa Bishooftuu yeroo xumurame buufata xiyyaaraa guddicha Afrikaa taaja'amee eegamu ijaaramuudhaaf doolaara biiliyoona 10 barbaachisan keessa doolaarri biiliyoona 8 kennuudhaaf baankiin misooma Afrikaa daandii qilleensa Itoophiyaa wajjin walii galtee mallatteessuun ni yaadata. Mootummaan naannoo Hararii duula tarsiimoo saamichaa jalqabe galmaan ga'uuf dhaadachuun himame. Akka jiraataan magaalaa Harar lammii miidiyaatti himetti bulchiinsi naannoo Hararii saamicha eenyummaa lafaa abbummaa Oromoo qabdu balleessuu jalqabeen guyyaarraa humnoota addaa poolisii Hararii kanneen lafa qonnaan bulaa Oromoo humnaan buqqaasaa ture eebisuun himame. Bulchiinsi naannoo Hararii boordiin Badriitiin durfamu magaalaa Hararii keessatti qoodamiinsa sabaatiin logummaa hojjechaa jiruun yeroo garagaraatti sababoota garagaraatiin abbaa lafaa qonnaan bulaa Oromoo magaalaa Harar keessaa buqqaasuun darraa turu. Ji'oota 3 dura qonnaan bultoonni Oromoo magaalaa Harar keessaa poolisii naannoo Harariitiin qe'ee fi qabeenyarraa buqqaafamuun qorraa fi aduu keessa jiraachaa turan lammii miidiyaatti himanii turu gabaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan bulchiinsi naannoo Hararii loogoo Harar biyya jaalalaa jettu jalatti da'achuun jireenya qonnaan bulaa Oromoo balfuun guyyaarraatis humna shiraa qe'ee Oromoo dhiibuun maqaa kumaandoo kabachiisa seeraa ja'uun leenjisaa ture ifaan ifatti eebisuun himame. Akka maddeen Harar kunneen ibsanitti humnoonni kumaandoo guyyaarraa amajjii 10 bara 2025 eebifaman kunneen ijoollee ergama nama dhuunfaa bulchiinsa naannoo Hararii obbo Ordiin Badriitiin manneen qonnaan bulaa naannawa magaalaa Hararra jiran buqqaasuun ifaan ifatti dhaadataa turan ta'uunis ibsameeti jira. Kana malees bulchiinsi naannoo Hararii raayyaa miidiyaa jechuudhaan namoota kafaltiin kafaluudhaan namoota sagalee qonnaan bulaa Oromoo magaalaa Harariif dubbatan irratti olola oofsisuu cinaatti illee dargaggoota miidiyaa hawaasummaatiin beekamtii qaban ji'aan qarshii 50 hanga 30tti mindeessuudhaan halkanii fi guyyaa akka faarfaman taasisuudhaan rakkoo hawaasa Oromoo magaalaa Harar akka dhokatuuf hojjechaa jiraachuun himame. Yeroo ammaan tana saamicha lafaa itti fufee jiruun maqaa misooma koriidariitiin qonnaan bulaa Oromoo qe'ee fi qabeenyarraa buqqaasuun duula naannichaa babal'ifachuu itti fufee jiraachuunis ibsameet jira. Haaluma kanaan gandoonni aanaa baadiyyaa bulchiinsa naannoo Hararii diiguuf karoora keessa galchan aanaa Soofii ganda akka Daakaar, Soofii, Galma Shiraa, Awu Umarii fi Gaara Haaqinfaan kan jiran hoggaa ta'u aanaa dirree xiyyaaratti ammoo Aradda Abookar Muuxii dirree xiyyaaraa Hassan Gay Suqul Miyaa'ii fi Sigicha Afaanis karoora diigumsaa kanaaf qophaa'uu maddi keenya magaalaa Harar lammii miidiyaattiin itti dabaluudhaan aanaa magaalaa Biyyoo Adaree keessa aanaa Haaqim Kajaamu ganda 3 irratti ijaarsi kan ijaarame hoggaa ta'u gandoonni kunneen ganda 17 ganda 18 fi ganda 19 ta'uunis himameet jira. Gandoonni 3 manneen ijaarsaa irratti ijaaraman keessa gandi 18 fi gandi 19 aanaa Soofiitii fi aanaa dirree xiyyaaratti humnaan babal'achuun if jala galchuun dirqamaan fudhatamuunis ibsameet jira. Kana malees gandoota akka Meeshin ganda Hammarreessaatii fi ganda Gobbee Jaamuu keessatti illee diiggaan seeraan alaa kun itti fufee jiraachuun jiraataan magaalaa Biyyoo Adaree kun himeet jira. Bulchiinsi magaalaa Harar sababa koriidariitiin baajata mootummaatti fayyadamuudhaan jiraattota magaalaa Harar jogola keessa jiraataniif manneen saba Adaree qofa ijaaruu fi haaromsuufis baajanni mootummaa akka fayyadamanis ibsameet jira. Adeemsi haaromsa manneen jiraattota saba Adaree kan jogolaa kun akkaataa seenaa Amiroota Hararii ibsuun kan ijaaramaa jiru ta'ullee faallaa kana ammoo bulchiinsi eenyummaa Oromoo balfu kun maqaalee ganama afaan Oromootiin turan jijjiiruudhaan gara eenyummaa saba tokkoo qofa haalaan ibsuun ijaarachaa jiraachuun ibsameet jira. Magaalaa Harar seenaa isii keessatti iddoo saboonni adda addaa jaalalaan waliin jiraachuun seenaa baroota dheeraa qabdu ta'ullee bulchiinsi magaalaa Adaree Biyyoo sagalee wayyabaa uummata Oromoo ta'ee odoo jiru akeekaa fi kaayyoon bulchiinsa naannoo Hararii dhaloota saba tokkoo qofaaf ragaa seenaa uummata isaanii gara Harargee guututti babal'isuun sadarkaa addunyaatti beekamtii gonfachiisuu fi seenaa fi duudhaa Oromoo balleessuun Harargee fi Oromiyaarraa walaba taatee ijaaruu akka ta'e ibsameeti.
Pakistaan meeshaalee waraanaatii fi jettiiwwan gurguddoo Suudaaniif dhiyeessuudhaaf waliigaltee doolaara biiliyoona takka qabxii 5 mallatteessuun dhagahame. Waliigaltee tanaan Pakistaan Suudaan sirna ittisa qilleensaa ammayyaa diroonii 200 dabalatee xiyyaarota waraanaa biraa kennuudhaaf yeroo ammaan tanaa waliigaltee kan taasiftee hoggaa ta'u, yeroo ammaan tanaa waraana mootummaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamuun waraana Suudaan wajjin guyyoota 10 takka oliif lola keessa kan turte ta'uusiiti. Waliigalteen meeshaalee waraanaa Pakistaan tun olaantummaa qilleensaatii fi diroonii waraanaa Suudaan qolachuuf kan gargaaru ta'uunis ibsamee jira. Suudaan maallaqa meeshaa waraanaatiin bitattu kana biyya Suudi Arabiyaarraa argachuu dandeessi tilmaamni jiru kan kaafame hoggaa ta'u, Suudi Arabiyaan waliigaltee tana akka raawwatamtuuf jiddu galeessa ta'uunis maddeen oduulee Reuters gabaasanitti jira. Pakistaan ji'ootaan dura eega Indiyaa wajjin wal waraanteen booda xiyyaaronni isii xiyyeeffannoo kan argatan hoggaa ta'u, waraana Liibiyaa wajjinis waliigaltee meeshaa waraanaa doolaara biiliyoona 4 mallatteessitee jiraachuun ibsameeti jira. Liqiin Pakistaan gara gurgurtaa jeettii jijjiiruu dabalatee waliigaltee meeshaa waraanaa hanga doolaara biiliyoona 4 mallatteessuuf Suudi Arabiyaa wajjinis mari'achaa akka jirtu gabaasni guyyaarraa beekuun addeessee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaa hordofaa turtanii turtii gaarii.